السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني خوجمتوتا جالتمتوتا كيا حكم جرتو نجي كيسني أكم ساقني كيسني أنا قبول أقلت ربي قال يوتيوب channel رحت قوشي بدي توري حالك الإنساتي في بدي جتورا وروني يوتيوب channel أميناتي في حرياتاتني سبسكرايب لايك ولا شير ولا نبدأ بدأ سنين جتة ويارا مالك بدي رفت جتون كيسني نورو yeroo baay'ee jechuudha namni akkana jira laata maalii fi jettanii nagaafachuun keessanii noolu yeroo baay'ee kophaa koo taa'ee waan hedduu ilaala jechuudha waan hedduu yaada maal yaaddee jechuun keessanii noolu saasila namni kun yeroo baay'ee jechuudha maaliif jaarraa manu keessa jiru kana jechuudha namoonni hedduun jechuudha nama yeroo wal lolu yookaan wal dhabu yoo argan akka tiksisaa foon argee irratti qabateetti dubbii sana qofa qabatanii deemtu maaliif keessaayyuu dubartoonni jechuudha namoonni fakkaataan yookiin fakkaattuun nama akka sana maaf akkas wanni isinii dhaamu barbaadu akka obboleettii teessaniititti yookiin ammoo akka waan namni nama ta'eef miti kan waliif hubatu jira kan waliif hubamu jira jechuudha yeroo baay'ee nuti Oromoon jechuudha keessaayyuu dubartoonni hedduu wal miidhuuf deemtu yeroo baay'ee walirra yaaduu deemtu waliif yaaduun beektan maaliif akka ta'e naaf hin galu hiriyaatii jettee yeroo itti hiixusan keessatti sadarkaa hiriyaatii jettee itti hiixusan keessatti yeroo kamuu itti siquun dura nama isa addaan baasii ilaali namni kun nama akkam nama yeroo ani waa itti haasa'u jalaa haasa'u atis dubbii yeroo nama haasa'u deemtu yookaan nama himuu deemtu dubbii dhugaa himuudhaaf yaalii godhi dubbii sobaa qabattee fiiddee namaaf nama walitti hin buusin sirraan tolu kijibni si wajjin addunyaa kanarraan taa'u garuu wanni ati dalagaa turteef wanni ati gochaa turte kun hanga yawmal qiyaamaatitti illee si biraan hafuu jechuudha kanaafuu irra caalaan keessan YouTube chaanaalii guddifachuuf jecha dhimma abbaa manaatiif haadha manaa keessa galtanii heeroo hedduu cambaa jirtan torbee kana guutuu jechuudha maaliif akka itti bulu abbatu beekaa jedhan ani maalitti akka jiruu fi maal akka jiraadhuuf keessi yookiin akka miidiyaa kanaatii fi akka miidiyaa irratti an kanaa fi akka keessatti ta'an hoo akkam jedhaa yaadaa akka baratti hin deemina akka qilleensi ta'etti hin deemina akka nyaanni biyyaan baa kun nu goggodhetti hin deemina keessattuu dhimma hiriyaa keessa hin seenina dhimma abbaa manaatiif haadha manaa keessa maaltu isin galche mee fakkeenyaan abbaa manaa fiitii yoo wal dhaban abbaa manaa fi miti haadhaaf abbaa fiitiin namni yeroo tokko afaan walii galuu dhaba walitti bu'ani deebaniitumaan walii araaraman garuu seenaa namaa himuudhaaf yeroo fiiddan seenaan kiyya hoo himamaa jedhi seenaa kiyya hoo naaf baasanii namni kun himaa jedhi boruu otoo foddaa namaa banuudhaaf fiiddu booda ammoo foddaan kan kee kana ol daraa ol ta'e banamuudhaaf deema jechuudha dhimma nama dhuunfaa lamaan jidduu keessa galtanii fakkeenya namni tokko ani rakkoo akkana rakkadheera mudannoo kiyya kana ka'eeti kootuu fi YouTube chaanaalii kiyyaa fi yookiin tuktuu irra dhaqina nama xalsiin jedhaanii jechuun danda'u otoo dubartiin takka yookaan karaa isiin sirriirra hin jiraanne yoo argitan obboleettii koo maaf akkas gootaa yoo akkana ta'e akkanatti bareeda maaf jechuun sirraa dhabame fiiddeeti viidiyoo magabbanatee bilbila isa harka jiraaf akka qaxxee jechuudha abiddarratti yeroo kun nagaan qaxxeen maal taataataataatti jetti jechuudha garuu yuutuubiin kun si wajjiin hin kufu inni sumarra ta'a googila keessa maxxanfame wanni ati addunyaa kanarra gootu hundinuu addunyaa kanarraa garuu akka rabbi jirullee hin dagatina dhimma namaa keessa galtanii haasa'uudhaaf hamma ariifattu dhimma namaa san kan kee gooteetti yaaddeeti osoo dubbatte hedduu irraa bareedaa jechuudha si galee obboleettii koo waa'ee dhimma nama dhuunfaa keessa hin deemina keessa hin seenina fakkeenya hiriyaan tante wayyoo walitti buute gara taanii gortee darakaanii gortee walitti buusuu sun taane isaan lamaan irraayyuu dubbii futee asiinillee futee wal bira fiddee wal araarsuu yaalii godhe hiriyaan tiyya akkas hin jette akkana godhaan kun hedduu sinirraa fokkisaa boo namarraa fokkisaa bara hin jibbisiisa wallaahi laaziin of maa ani immoo akkasitti natti hin tolu das natti hin jedhu
Kanaafuu waanuma argine nuti yeroo haasofne booda irratti maaltu dhufa? Arraanini hicciitii nama tokko baasee hicciitii nama tokko fuudhee maxxansuudhaaf yeroo deemu kan koollee maxxana. Kana beeki. Gaafa namaaf gaarii yaadde akkuma nasiifis gaarii namni yaada. Ati of argaa hin jirtu. Laayikiidhaaf, sheeriidhaaf, koomentiidhaaf jettee, sabskiraayibiidhaaf jettee waan ija keetiin hin argine, waan ofii keetii dubbattee hin argine tokko, waan ofii keetii hubattee nama isa wajjin teettee namni sun sitti namni tokko haasa'uudhaaf hin ariifatiin gonkumaa obboleetti kan sitti himaa jechuudha. Dhumati dhimmi nama dhuunfaa dhimma nama dhuunfaati. Mee keessattuu fakkeenyaaf dubartiin takka dhuftee abbaan manaa koo akkas na dagatee deemee akkas na godhee yoo isin jette xa'a jettee fiiddeeti viidiyoo masbantee akkas ta'ee akkas godhee fakkeenya isiniif haa ta'u maaroo isiniif haa ta'u jedha. Wallaahi sobdee hin dogongorin. Fakkeenyaaf namoonni tokko fakkeenya namaaf kan ta'u maaliif barumsa keessatti illee maal laalaa deemta nama cimaa wayii kan fakkeenya irraa fudhattu fudhata. Yeroo baay'ee maal irraa fudhata beektanii fakkeenya saayintistii Galiiliyoo Galiilii irraa fudhadha. Kan 8 saayintistii sadan jechuudha. Mee fakkeenyaaf nuti yeroo kana keessa nam tokko yoo waldhabde yoo sun wal bira deemta inni illee bultiin ijaarata ati illee bultiin ijaarata. Garuu namoonni ilma walirraa qaban isheen biyya biraa jiraattee inni biyya biraa keessa jiraate namoonni kun walitti dhufeenya wayii qabanii leereshinii wayii qabanii walitti dhufanii yoo maal gochaa jiru? Bilbila wal hubatanii wal qarqaaranii isheen qarqaartii inni qarqaara hin beektani. Soo miidiyaa kanarra namni tokko gadi bahee namni tokko akkas na miidhe yoo sin jedhe dantaa keeti dhiisi jechuu dandeessa. Garuu xa'u jetteetumaan dhimma namaa keessa wallaahi hin seenin sitti maali. Yeroo kana keessa ati hamaas namaa yaati. Hamaan daqiiqaa sun turre guyyaa sun turre siif deebi'aa jira. Yeroo kana keessa inni lammaffaan immootu isa kijibeef kijibni isaallee yeroo kana keessa sa'aatii masankee ati kijibde san keessatti qabaa jira. Jetteen garaa nama jabeessiti. Ebaluun akkas jettee abaluun akkana jedhee maaluun akkas jedhee garaa nama jabeessa. Kanaafuu yeroo baay'ee gaarii wal yaadu yaada. Keessattuu yeroo kana keessa kan wal fixu dhalaadha. Kan walirratti duullee dhalaadha. Kan jechoota safuu jechoota aadaa Oromoo keessatti dhiirri hin dubbanne kan dubbataa jirus dhalaadha. Dhiisaa. Kanaaf Rabbiin jalqabayyuu fuudhenu jahannami nu naqe jechuudha. Maaliif nu naqe? Bakka bu'aadhaatti dhalaadha kan wal hamatu. Bakka feete dhaqi mee dhalama afaanii cadhistee teettu. Mee laala Rabbi jaatime. Akkuma naa kana teessanii meetuma laa'ala. Maaliif jireenya xiqqeenya umrii hiyyaarraa kaasee wallaahi hiriyyaa dhalaa hedduu irraa fagaadha. Nama keessi isaa qulqulluu ta'e qofa qaba jechuudha. Hanga ammaatti hiriyaa namiitis illee hin qabu. Miidhuuf illee hin taa'u. Otoo isheen namiiti miidhuuf iyyuu hin taa'u hin miidhullee. Haa namni na miidhuu barbaade malee an nama miidhee deemuu hin barbaadu jechuudha. So hiriyaa qaba yoo jette hiriyaa maalummaa isii. Hiriyaa barnoota qabdu. Ta yeroo baay'ee sammuu namaa jechi namaa nama miidhaa beektu hiriyaa baafadhaa. Hiriyaa zarbaajiin faafitina. Hiriyaa sammuu isii selebireem isii meedullaa bunongaa taasii sirrii ta'e qofa. Tan sodaa Rabbii qabdu, tan Rabbi maan naan jedha, tan rabbummaan ku an maan naan jedha sodaa Rabbii qabdu bicha dhalaa jechuun akkas, hiriyaa jechuun illee akkas. Hiriyaa jechuun tan yeroo ati gaddite, tan yeroo ati gammadde, tan yeroo kamiin yoo ati dogongorte, dogongora san sirreessitee dogongora san sirreeffadhu sun jettee jechuudha. Waan ati hin taane irratti karaa irra kufuudhaaf deemtu sun si kuffisuudhaaf tan deemne hiriyaa dhugaati. Hiriyaan sobaa ammoo maal beektaa? Mee waa sitti himaa na himtaa sin jette nama jettee namaa fuudhee isin fitu irraa fagaadhaa. Nama yeroo baay'ee of dhaadus an nama akkanaati an beektuudha ani maarroodha sin jettu namni sun beekaadha miti beeki wallaalaadha dhugaa si himaanii. Hamma feetis jaalatus bitu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf ani bar akkasiidha ani bar akkanaadha dubartii of dhaabduuf dhiirtiin akka jecha akkasiitiin deemtullee gonkumaa namoota akkanaarraa fagaadhaa isinitti hima jechuudha. Kanaafuu yeroo waa dalanne fakkeenyaaf seenaa aadaa Oromoo
Kanaaf hiriyyaan tantee tanan fakkeenyaaf waanuma hunduma keessatti tattaaffii hunda keessatti dhiiras haa ta'u dhalas haa ta'u namni akka dubartii jechi dubartii itti fayyadamtu dhiirtii itti fayyadamte dhiira sanillee irrumaa fageenya fagaadhu. Mee fakkeenyaaf fudhannu yeroo kana keessa kan hicciitii wal jalaa baasee sagalee waraabee waan hin goone wal godhee addunyaa kanarra walba isin baasu dhiiraa miti kan isin baasu viidiyoo keessanuu tokkoffaa isin himaa jechuudha. Dubartii an waan ofii kiyyaa beekuuf jechuudha. Kana hojjetu ofii kiyyaa viidiyoo dhiira waraabee ergeetii miti. Viidiyoo namoota hedduu arge. Viidiyoo namoota irraa waakkataa turreellee argine. Namoonni tokko keessattuu yeroo kutaa 9 barannu maaltu nu qunname beektu. Pilaazimaa jedhamu tokko jira. Ijoolleen naannoo godina Arsii Lixaa Aanaa Kofaleetti baratta hedduutu jira. Wal beekna. Carraan daree nu barannu sana pilaazima jira. Pilaazimaan kun dafa barreessa dafa haqa. Booda irra maaltu dhufee anini pilaazimaa saniif dhalaa gizee tanaa yeroo taa ilaalu anuma makateetu wallaa akkuma pilaazimaa saniiti fakkeefsamtu asiin bar si malee namni jira nama akka keetiin argine sin jetti asiin sun duuba deebitee mucoon sun bar uffata akkasii uffatti maroon akkasii uffatti mee dhalaa akkanaa amma sammuu qabdeettanii waliin jiraattan isin dhalaa yeroo baay'ee gowwaa si goota argite ofii nama gaarii si taatee ni jiraami nama beektu nama wanti martii galeefi nama wanti martii barnoonni hundi akkasi keessa gale isa callisu san maal gooti beektaa nama faaraa wayii gooti. Waan ofii kiyyaan naquun namni jira mucaa wayiititu biyyuma kana wal baranne garuu maqaa namaallee kaasuun barbaadu nam tokko achi jibbee jennaan nama du'ee hin yaadatanii annam takka achi jibbinaan gara mahii irraa jibba namas arguullee barbaadu garuu fayyaa isaa yeroo kama fayyaa yoo jiraate natti tola. Gen ija kootiin arguun barbaadu dhuguma siman nama yeroo baay'ee fakkeeffamee jiraachuu barbaadu. Eewee baqa ni haasawti yeroo haasawtu kana bar xiqqoo ishee waaqa keessa hojjetu kanallee mammakatan garuu inuma ilaala laalee gaafa kaani maal ta'e beektu sila simtuni gowwaan godhuu yaadeeti jedheetuma yaadeeti calliseetuma laala beekta hin hubadha yeroo baay'ee laala in arga inuman callise hedduu madaalee hay amma simtu gowwaan godhuu yaadeeti mijee mucoo hiriyaati yaa takka dhaqee maal jedhin beekta biyya jirti hedduu jaaladhaani mucoon takka bara akkasii hin jennaan amala kiyya waan beektuuf hay amala durii sana takkuma amala durii kan durii sana callista maa deebii takka wayii laattuuf hinaan jette hay nama yoo godhee deebii laataaf hin jeen maaliif namaa miti jedha maaliif namaa miti hin jeebeetu amma namummaa isirra dhiquu otoo hin taane nama oduu sadarkaa barnootaatiin bakka hin kenne hiixatu nama yeroo baay'ee koomentiif laayikii qofaaf namaa galan na jaalata jedhu. Namni suni gaafa jitakkatti wanti wayii gufate ila hamma nama sanaa namni jibbamu numa hin jirre jechuudha. Namni hamma sanaa namni haga sanaa hamilee nama sanii cabee hin jiru jechuudha. Takka sirra waa arginan. Innaa amma deemeen calma jedheetu malee gaafa kaan immoo maal ta'e ani mucaa hiriyaati yaatu waan na beektuufi an xiqqeenya kiyyarraa kaasee ispoortiidhaan guddadhe. Kutaa ani bakka itti dhaladhee guddadhe kan ittiin beekamu fiigicha, darbatiinsa, utaalcha, kubbaa harkaa, kubbaa miilaatiin beekaman. Kanaan taphataa ture. Namoonni wanni irra beekamuuf deeman kunniin an beekamtee arganaa istaadiyoomii agarsiisuu na ilaalan irrattuu booggee takkaan fiigee ture. Istaadiyoomii agarsiin namni taa'ee na ilaaluun warra amma koomentii laakkatu kana baanee taa'ee jechuudha. Nama gana jedhu kanaayyuu amma mucaariyaati himee nama ganaati anan nama istaadiyoomii agarsiisa irraan televezyiinii irraan na dabarsaa turan maal godhu deebii isheedhaaf deebisaan jedhee natti kolfite sanuu hangamitti wanti kun siif galee naan jettee natti kolfite hamma viidiyoo biraatiin walitti deemee jechuudha. Viidiyoo biraa qabadhee seenaa garaagaraa kan kootumarraa ka'ee isinitti himaa mudannoota biyya arabaa kana keessa na mudate isin fa'aa isin hima hangasiif nagatti naaf jiraadha akkam jirtu.